Finfinnee fi Addis Ababaan sa'aatii meeqa addaan fagaatan? Akkasuma kamtu irra guddaadhaa jira. Finfinnee fi Addis Ababaan sa'aatii meeqa addaan fagaatan jira? Sa'aatii meeqa addaan fagaatu karaa sa'aatii ija addaan fagaatan jira. Ammas kamtu irra guddoodha jira? Kamtu irra guddoodha? Finfinnee fi Addis Ababaa kamtu irra guddoo? Addis Ababaa irra guddoodha jenna. Addis Ababaa irra guddoodha. Lama baratti gootichi keenya artistii Hacaaluu Hundeessaa Jimma irraa naannoo kamitti dhalatee filannoodha qaba. A. Naaddaa B. Aggaaroo C. Jigimoo D. Sokorruu E. Deebiin hin jiru. Deebiin hin jiru. Argatee jira harka dhaabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu alhamdulillah. Tana dura akkuma beekamu yeroo adda addaa wal taphachiisaa, wal barsiisaa, wal bohaarsaa, walirraa barachaa yeroo keenya aarsaa goonee hedduu gara fuula FB fi YouTube irraan TikTok akkasuma peejii gara Hardiin Budiin isin bohaarsaa turre. Har'allee qophii bohaartii takka qabannee dhufnee jirra. Akka ittiin bohaartan abdii qabna. Keessummaa ajaa'ibaa tokko qabatteetiin dhufee jira. Har'a keessummaa sanii wal barraa jalqaba irratti maqaa isaarraa eegallaa. Maqaan keenya Qamar nan jenna. maqaan isaa Qamarii. Bakki itti dhalattee hoo? Bakki itti dhalattee Hardiin tagarraa Hardiin. Hardiin dhalattee jechuudha. Chaayinaaliin isa akkasuma Hardiin wuuti. Gara gaafiidhaan waliin dabarra. Gaafiin tokkoffaan akkana jedhu. Finfinnee fi Addis Ababaan sa'aatii meeqa addaan fagaatan? Akkasuma kamtu irra guddaadhaa jira? Finfinnee fi Addis Ababaan sa'aatii meeqa addaan fagaatan jira? Sa'aatii meeqa addaan fagaatu karaa sa'aatii ija addaan fagaatan jira. Ammas kamtu irra guddoodha jira? Kamtu irra guddoodha? Finfinnee fi Addis Ababaa kamtu irra guddoo? Addis Ababaa irra guddoodha jenna. Addis Ababaa irra guddoodha. Lama baratti gootichi keenya artistii Hacaaluu Hundeessaa Jimma irraa naannoo kamitti dhalatee filannoodha qaba. A. Naaddaa B. Aggaaroo C. Jigimoo D. Sokorruu E. Deebiin hin jiru. Deebiin hin jiru. Argatee jira harka dhaabe. Gaaffii keenya sadaffaatti dabarra. Haati manaa Abiyyi Zinnaash Oromoo Wallaggaa dhugaadha moo? Dhugaan jawaanne. Oromoo ta'uu isiidhaa ni beekta? Oromoo ta'uu isii yeroo akka waan warra isaa harma garuu isiin harma Wallaggaa jaa. Hin deebifne gaaffii afuraffaa. Namni tokko hanga fedhe yoo dheerates gaara duubaan guyyaa boruu hin hafu. Namni dheeraan waan hin dhaqabne hin qabu akkamitti guyyaa boruu arguu danda'a? Guyyaa boruu waan immoo waan hin beekne jecha arguu hin danda'u. Namni akka fayyadamu. Dheerina isaatti fayyadamee guyyaa boruu arguu hin danda'u. Hayyee deebisee jira. Gaaffii shanaffaadhaatti dabala. Nama diimaadha moo gurraachaatu sammuu irra qabaa jira? Namni sammuu akkamiyyuu gurraachaa fi diimaan qabdu sammuun namaa takkittiidha waan ta'eef jecha namuu barannaan sammuu inni qaba jeetti yaada tokko sammuu namaa. Barannaan adii fi gurraacha qabu jedha. Akkasii deemtee jira. Gaaffii jaaffaa maqmaaqsa afaan Oromootiin. Maqmaaqsa afaan Oromootti ijoolleen abbaa gabaabaa daakuu bakka duwwaa tana buuti daashtan. Ijoolleen abbaa gabaabaa abbaan seetuu sanii. Abbaa gabaabaa abbaan seetuu. Gaaffiin keenya torbaffaadha. Dilii rabbiin namaaf hin araaramne maali? Akka namaatii fi nama amatuufaadha. Akka nama amatuu shirkii kana rabbi namaan araaramu. Deemtee jira. Gaaffii keenya saddeettaffaa.
Taayee danda'a gaafa jaartii isaa ka duraa eegu tilmaamaan hangam takka tureettee Nyarri godhamna. taayee danda'a gaafa jaartii isaa kan duraa eegu tilmaamaan hangam takka ture jedhu Hangam takka ture? Achi as jedhu gaafa jaartii duraa eegu Garuu waan kennee ture himuu hin dandeenye jedhe. jaartii lammaffaa eegu fuudhee yoo hangam takka jettee yaadde jaartii lammaffaa eegu fuudhee hangam takka jettee yaadde Jaartii lama kaya godhe. Garuu tarallee deebi'ee hanga jedhu. hayyee hin deebifne gara kudhanaffaatti waliin dabala dhalaan takka waggaa meeqatti heerumuu qabdi Waggaa sagal lama kanatti. waggaa sagalitti deemtee jira maal jennaan Aishaanuu waggaa sagalitti ergamaa rabbi torbanni haa godhateeti sagalitti walitti dhufeenya godhanii takkasiiti har'a gaafiif deebii obboleessa keenya qamar wajjiin taasifne kana fakkaataa haga walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh